Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii leenca ilkaan hin qabne ta'uun biyyoonni hundi ija walqixxeen ilaalamuu dhabuun olaantummaan Ameerikaa qofti raawwatamuu fi tarkaanfii waraanaa baay'achuun sirni addunyaa amma jiru kun akka diigamuu fi sirni addunyaa haaraan akka ijaaramuuf sababa ta'eera. Amma addunyaan sirna bulchiinsa addunyaa haaraa ijaaraa jirti. Kun ammoo ciniinsuu addunyaati. Tariis waraana addunyaa sadaffaa dhaluun isaa waan hafu hin fakkaatu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 13 irratti akkas jedha. Egaa guyyichas yerichas hin beektaniitii dammaqaa jedhe. Ija kanaaf qophaa'oo ta'uu fi dammaqoo ta'anii deebi'ee dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos eeggachuun barbaachisaadha. Hiriira mormii Iraanitti torbanotaan dura gaggeeffameen namoonni 6,000 ol ta'an du'uun gabaafameera. Kanarraa ka'uun mootummootni gamtoomanii akeekkachiisa baasaniiru. Lammiileen biyyoota ormaa Iraanii fi ollaa sana jiran martuu biyya ollaa Iraanii fi Iraan keessaa hatattamaan akka ba'an akeekkachiifamaniiru. Gamanumaan lammiileen Itoophiyaa naannicha keessa jiraattanis yeroon yericha yoo gadhiisan filatamaa yookaan bakkuma jiranitti iddoo eegumsa cimaa qabutti hamma duumessi waraanaa kun roobee irra darbutti yookaan gar tokkotti gorutti turuun filatamaadha jedhamaa jira. Biyyoonni Awurooppaa fi Ameerikaa hedduun garuu lammiilee isaanii naannoo sana keessaa baaftaniiru. Waraanni ishee 50,000 ol ta'uu Iraan akka marsu kan goote Ameerikaan humni aangoorraa isin kaasu humna akka Venezueelaatti hojii guddaa hojjete miti sana ol baay'ee fagoodha jechuun aangaa'ota Iraan akeekkachiiftee turte. Har'a ganama immoo irra deebiidhaan lammiilee ishee Iraanii fi naannawa sana jiran akka gadhiisanii bahan ajajjii jirti. Iraanis gama isheetiin kilaashii keessa qabannee ija utuu hin libsatiin isin eegaa jirra kan garaa qabu haa dhufu malee nun dursiin jette jirti. Kun kan jedhame yeroo itti Ameerikaa fi Iraan mariif Oomaanitti wal ga'anii mari'achuuf sa'aatii muraasni hafee jirutti ammadha. Yoom maaltu akka uumamu hin beekamu. Iraan keessatti qaala'insi jireenyaa baay'ee fagaateera. Daabboon tokko hanga qarshii isaanii 2,500tti gurguramaa jira. Doolaarri Ameerikaa tokko yookaan qarshiin Itoophiyaa 170 jechuudha hamma qarshii Iraan miliyoona 1.2tti gurguramaa jira. Ofii Iraan biyyi seenaa waggaa 3,000 qabdu Persiyaan maal keessatti argamti? Mariin taasifamaa jiru kun garamitti baay'ina laata? Bal'inaan isin biraan geenya. Odeessa keenya gara biraatiin akkuma macaafa qulqulluu Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 fi boqonnaa 25 keessatti barreeffametti ari'atamni amantootaa daran dabaleera. Amantoonni biyyoota addunyaa hedduu keessatti ajjeefamaa dararamaa jiru. Keessumaa biyyoonni amantaa durii fi waaqa tolfamaa waaqessan akkasumas biyyoonni hordoftoota amantaa Islaamaa ta'an hedduun isaanii kiristaanota ari'ataa jiru. Asuma Afrikaa keessaa Naayijeeriyaatti kiristaanonni hedduun hidhattootaan butamaniiru. Dararamni kiristaanotaa biyya baay'ina ummataatiin Afrikaa irraa tokkoffaa taatee Naayijeriyaattis baay'ee baay'ateera. Kana malees waldoonni kiristaanaa amantoota wangeelaa fi waldoonni ortodoksii Itoophiyaa Yaman keessatti argaman ammoo cufamaniiru. Qabeenyi waldoota kanaas saamamee jira. Hidhattoota gocha shororkaa raawwatan kana duuba kan jiruu fi kan hidhachiisaa jiru ammoo akka qaamonni baay'een jiranitti Iraan biyya baha giddu galeessaati jedhameera. Kanallee bal'inaan isin biraan geenya. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii wayitaawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu ala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qooda. Kallattiin gara qophii keenyaatti wal wajjin dabarru. Videoon kun namoota baay'ee biraa akka qaqqabu like gochuudhaan jalqabaa. Aangaa'ota olaanoo mootummaa Ameerikaa fi Iraan gidduutti mariin jalqabaa Oomaan keessatti taasifamuu jalqabuuf sa'aatiiwwan muraasni yeroo hafetti Ameerikaan lammiilee ishee Iraan gadhiisanii akka ba'an akeekkachiifte. Akeekkachiifni kun kan ba'e karaa mootummaa Ameerikaa marsariitii The United States Virtual Embassy jedhamuu fi waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa lammiilee Iraaniif odeeffannoo garaagaraa ittiin dhiyeessuunidha. Ameerikaan lammiileen ishee guutummaatti Iraan keessaa gadhiisanii akka ba'an akka sababaatti
kan dhiyeessite. Iraan keessatti tarkaanfii eegumsa nageenyaa daandiiwwan cufachuu, geejjibni uummataa addaan cituu akkasumas tajaajilli intarneetii addaan cituudha. Akeekkachiifni kun itti dabaluudhaan Ameerikaanotni dhalattoota Iraan ta'an yeroo biyyatti gadhiisanii ba'anitti Iraan lammummaa dachaa seera qabeessa gootee waan hin fudhanneef paaspoortii isaanii kan Iraan akka fayyadamanis hubachiiseera. Pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp hoogganaa olaanaa Ayatollah Ali Khamenei akeekkachiisaa ergaa jirutti Ameerikaa fi Iraan har'a Omaan keessatti dhimma niwukilaaraa irratti mari'achuuf walii galaniiru. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Aragaachii akka jedhanitti walga'iin kun Muskaat Omaan keessatti sa'aatii 10 yookaan sa'aatii 6 GMT irratti jalqaba. Hangaa'onni Ameerikaa akkuma kanaa walga'iin kun akka bakka jedhametti geggeeffamu mirkaneessanii jiru. Bakka walga'iin itti geggeeffamuu fi ulaagaa irratti wallabuu isaanii irraa kan ka'e waan danqamee tures fakkaata. Tiraamp ammoo Iraan dhimma niwukilaaraa itti jirturraa mariif hin teessu taanaan akkasumas mormitoota ajjeesuu hin dhaabdu taanaan tarkaanfii waraanaa akka fudhatu humnoota Ameerikaa gara naannoo sanaatti butuun akeekkachiisee ture. Bulchaa olaanaan Iraan Ayatollah Khameneiin sababa akeekkachiisa isaatti yaadda'uu qabaa jedhamee gaafatame baay'ee yaadda'uu qabna jedhan jechuun roobii NBC'tti dubbateera. Yaadda'uu qabna akkuma beektan waliinidha kan dubbataa jirtan jedheeras itti dabaluun. Ayatollah Khameneiin dilbata haleellaawwan kamiyyuu Iraan irratti raawwatamu taanaan waraana naannoo kaasa jechuun Ameerikaa akeekkachiisanis turan. Dippiloomatiin Arabaa tokko Ameerikaatti michuu BBC kan ta'e CBS Newsitti akka himetti mariin waliigalaaf Teheraan fi Waashingten gidduutti taasifamu ifatti haqamuu baatus roobii ganama danqame akka ture ibsamee jira. Odeessa keenyatti aanutti yeroo darbinu Naayijeriyaatti kiristaanonni 172 ta'an wambadoota hidhataniin butaman. Naayijeriyaatti namoonni waldaa keessaa waaqeffannaa irra turan 160 ta'an kanaan dura wambadeewwan hidhataniin butamuu poolisiin biyyattii beekseera. Taateen kun kan raawwate bulchiinsa Kaaduunaa jedhamu keessatti dilbata osoo waldaa deemaa jiranidha. Wambadoonni hidhatan namoota nagaa irratti xiyyeeffachuun butuun kun Naayijeriyaa keessatti irra deddeebiidhaan mul'ataa jira. Kaayyoon wambadoota hidhatan kanaa namoota butuun maallaqa gaafachuu ta'uu kan ibsee poolisiin Naayijeriyaa dilbata waldaa kiristaanaa lama humnaan itti seenuun namoota hedduu fudhatanii deemuu beeksisee jira. Hidhattoonni haleellaa geggeessan meeshaa waraanaa ciccimaa qabatanii ta'uu ibsuun lakkoofsaanis hedduu ta'anii waldoota lamaan cabsanii humnaan seenuun amantoota butuu ibsee jira. Kanneen haleellaa geggeessan heddummatanii dhufuun seensa waldootaa cufuun amantoota humnaan fuudhanii gara bosonaatti geessan jechuun itti gaafatamaa waldaa kiristaanaa Naayijeriyaa kan ta'e Reverend Joseph Hayaab turtii AFP waliin taasiseen ibseera. Itti dabaluunis jalqabarraa namoota 172 kan ta'an butan jechuudhaan kan hime yoo ta'u 9 miliquu isaanii gaggeessitoota waldaa namooti jalaa butaman irraa odeeffateera. Sadaasaa keessaa barattoonni fi barsiisonni 300 ol waldaa kaatolikii hidhattootaan butamuun isaanii ni yaadatama. Darra marsaa lamaan haa gadhiifaman iyyuu malee jechuudha. Naayijeriyaan biyyoota Afrikaa yaaddoon nageenyaa guddaan keessatti mul'atu keessaa ishee tokkodha. Gama tokkoon wambadeewwan hidhatan namoota butuun maallaqa gaafachuu yoo ta'u, gama biraan ammoo keessumaa kaababaa biyyattii keessatti haleellaan hidhattoota Islaamaa gaggeessan yaaddoo cimaas ta'e jira. Kibbabaa biyyattiitti haleellaan hidhattoonni fottoquu barbaadan mataa bowwoo kan biraa yoo ta'u, giddu galeessatti ammoo tikfattootaa fi qotee bultoota gidduutti bishaanii fi lafa dheedichaa irratti irra deddeebiidhaan walitti bu'insi ni mudata. Ameerikaan dhiyeenya kaampii hidhattoota lama irratti xiyyeeffachuun Naayijeriyaa keessatti haleellaa gaggeessuun ishee ni yaadatama. Doonaald Tiraamp kiristaanota Naayijeriyaa keessatti ajjeefamaa jiru jechuun ibsuun haleellaa dabalataa akka gaggeessu akeekkachiises ture. Naayijeriyaan biyya sabootaa 250 qabdu yoo taatu, garri kaabaa hedduminaan hordoftoota amantaa Islaamaa yoo ta'an, garri kibbaa ammoo hedduun isaanii hordoftoota amantaa kiristaanaati.
Odeessuma wal fakkaatuun kun kanaan ta'utu jiru Yemen Sanaatti manneen amantaa Ortodoksii fi waldoonni warra Wangeelaa Itoophiyaa waggaa 25 ol tajaajilaa turan qondaalota hidhattoota Hutiitiin erga cufamanii ji'a tokko akka guute hordoftoonni amantichaa dubbatan. Bataskaana Qidduus Giyoorgis Yema'aa Sanaatti tajaajilaa kan turan akka himanitti obbo Abrahaam Baqqalaa jechuudha. Manni amantii itti waaqeffatanii fi ijoolleen isaanii Amaariffa itti baratan qondaalota Hutiin yeroo ayyaana gannaa cufamuu ibsanii jiru. Magaalaa guddoo Yemen Sanaatti waggaa 23 oliif kan jiraatan obbo Abrahaam bataskaanni Ortodoksii cufamuun dura saamamuu himaniiru. Bataskaanni Qidduus Giyoorgis waggaa 25 ture yeroo ayyaana gannaa akka cufames ibsanii jiru. Sanaa keessaa dubartiin waggaa 20 jiraachuu himtee fi amantaa Pirootestaantii yookaan hordoftuu waldaa warra Wangeelaa taate waldaan amantootaa warra Wangeelaa waggaa 25 dura lammii Hindiitiin Viiktar jedhamuun hundaa'e kan lammiilee Itoophiyaa itti waaqeffatan qondaalota Hutiitiin cufamuu fi hundeessaan waldichaas hidhamuu himtee jirti. Humnooti Hutii bataskaana Ortodoksiin dura waldaa warra Wangeelaa amantoota Paaster Viiktariin hoogganamu akka cufan kan himtu dubartiin kun macaafa qulqulluu fi meeshaalee garaagaraas fudhachuu isaanii himtee jirti. Obbo Abrahaam Baqqalaa gama isaaniin torbee sadiin dura qondaaloti Hutii gara waldaa Ortodoksii Yemenitti goruudhaan maallaqaa fi qabeenya saamaniiru jechuun ibsaniiru. Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa jalatti kan bulu bataskaanni Qidduus Giyoorgis Yemenitti argamu waggaa 25 dura miseensota humna galaanaa Itoophiyaan hundaa'uu himan obbo Abrahaam bataskaanichi duraan kaampii loltuu keessa akka ture kan himan obbo Abrahaam boodarra lammiilee Itoophiyaa Sanaatti argamaniif tajaajila kennuu jalqabeeras jedhanii jiru. Bataskaanni Qidduus Giyoorgis Sanaatti argamu kun hordoftoota amantichaaf tajaajila garaagaraa kennaa akka ture kan himan ijoolleen amantaa Islaamaa qaban Itoophiyaadhaa garasitti imalanii illee afaan Amaariffaa achitti akka barataa jiran ibsanii jiru. Mooraan bataskaanni Ortodoksii keessatti argamu kun ji'atti doolaara Ameerikaa 2,000 kan itti kaffalamu ta'uu kan himan obbo Abrahaam alaabaan Itoophiyaas keessatti fannifamee akka mirmirfamu himaniiru. Kanaan dura tajaajiltoonni bataskaanatti Itoophiyaa irraa deemanii akka tajaajilan himuun amma garuu yeroo ayyaanaa qofaa bilbilaan qofaa Finfinnee irraa eebba abbootii akka fudhatan himaniiru. Manneen amantaa kunneen kanaan dura beekamtii mootummaa Yemeniin kan hundaa'an yoo ta'u keessumaa bataskaanni Qidduus Giyoorgis ammoo amma ayyaana gannaa darbe yookaan dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti kan tajaajilaa ture akka ta'e ibsameera. Yeroo ammaa kana garuu waraqaan saamsamuusaa agarsiisu balbala irratti maxxanfameera jechuun BBC'tti himaniiru. Bataskaanni Qidduus Giyoorgis kun amantoota 5,000 ol kan itti waaqeffataa turan ta'uu himuun obbo Abrahaam amma garuu barreeffamaa asitti waaqessuun dhorkaadha jedhuun saamsamuu hubachiisaniiru. Qondaalonni Hutii manneen amantaa lammiilee Itoophiyaatti waaqeffatan maaliif akka cufan amma yoonaatti sababaasaa hin ibsine. Lammiin Itoophiyaa waldaan Paaster Viiktariin hundeeffame qondaalota Hutiin weeraramuun booda ofiifiyyuu nageenyaa isheef jecha sodaa akka qabdu ibsite jirti. Aniyyuu sodaadheen jira duraan mana paasterichi jiraatu keessan jiraataa ture uffata kwaayirii fi meeshaalee waldaa baay'eetu ana bira jiraas jette jirti. Waldaa warra Wangeelaa waggaa 25 dura hundeeffame jedhame kana keessatti lammiileen Itoophiyaa 400 ta'an waaqessaa akka turan kan himtu dubartiin kun waldaaleen warra Wangeelaa Itoophiyaa biroos yaaddoodhaan tajaajila kennuu dhaabuu isaanii beeksiftee jirti. Yemen naannoo Haasaar jedhamutti amantoonni warra Wangeelaa yeroo hundaa gaafa jimaataa akka waaqessan kan himte dubartiin kun waldaa Paaster Viiktar hoogganuu yeroo hundaa sa'aatii 11 irraa qabee kadhannaa fi waaqeffannaan akka geggeeffamu ibsitee jirti. Paaster Viiktar Yemenitti haadha warraa isaanii waliin kan jiraatan yoo ta'u mana amantii isaanii kan hoogganan keessatti lammiileen Itoophiyaa qofti akka waaqessan kan himtu dubartiin kun miseensonni waldatti garuu maallaqa muraasa qofaa akka deeggarsaa taasisaniis ibsitee jirti. Yeroo warri Hutii tarkaanfii kana fudhatan luba tajaajilaa turan waamanii manni amantichaa cufamuu itti himan jedha obbo Abrahaam. Miseensonni manneen amantichaa lameen kunneen yeroo ammaa kana lafa itti
waaqessan akka hin qabnee fi yaaddoo keessa akka jiranis himaniiru. Yemen waraana waliinii keessa otoo hin galin dura lammiileen Itoophiyaa baay'een hojii barbaacha biyya itti deeman yoo taatu isaan booda ammoo gara Saawudii fi biyyoota Arabaa biroo seenuuf akka karaa darbaa itti fayyadamaa turaniiru. Bara darbees baqattoonni Itoophiyaa 16,000 ol Yemen keessa akka jiran United Nation ibsee jira. Kanaan alas baqattoonni United Nationitti hin galmoomne lammiileen Itoophiyaa kooluu galtummaa gaafatan baay'een Yemen keessa akka jiran ibsamee jira. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu ana tokko tuquun ol kan jettu rakkaadhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qooda. Kana akka gootaniin qophiiwwan karaa miidiyaa keenyaa yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Sa'aatutaan booda odeeffannoo wayitawaa gara birootiin hanga deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.